Amma dhumaatitti viidiyoo kana ilaalaa dhumarratti waan ta'an ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ani kan jedhu zeegumti Itoophiyaa kun maa baaddagaa kanatti waa'ee fagaaraa malee uumaan beeku laala amma kun biyyaa bayeet diqaalaa dhale jechuudha. Ulfaa'ina gargaara dhufu jedhee miidiyaatti dhufe si gargaara agartuu kee lamaan maan kana si gachatti cafallaqa odoo si argadheeni bada kolkolichi shama. Kana konka biyya yoo jirru waliin gubanni biyya yoo jirtu caakka keessa maraatti halka saasatti dhiiratti diramaa deemti dhiira gudeedhaa deemti biyyatti biyyaa baatellee hojjaan ishii kana mana ijaaza keessa si jammare gaafa baddurraa akka baalagee taate beektaa gaafa mana madaa miti badduu bilginaa lafa akka badduu hin beekama sii galee kibijjaa odoo qabaattee mana kontiraataatti jecha dalagatta ati ala kaawaatu jira sukkaara jira ka mana kontiraata hin jiru ka manni kontiraata natsaadha ka manni kontiraata waraqata ajiidha. Sini gale maaliif badduu diramuuf hudduu barbaacha baddan akkuma abbaa hudduu barbaacha si manaasibaata sun si agargaaram miidiyaa tulitti fidina dhadhaa konkaa takka miidiyaa kanarra fidin argita dhadhaa konkaa ulfooftee dhufti natu albeesitti naqantala haadha raw camlaaqa kototaa maqaan nu badee kana biyyaa yaa'ee garaa dhibee arabaan naataachuu ani beekan jira akka anna dhiba barna dhibee isin hudduu malee jechuun hudduu jecha kan adda dirra gataa hundee sanii ani yeroo naga sinitti hudduu keessa rabbitti bita sitti naqe silaayi tallaa jiran dhiqa barbareetti naqa isin hin jedhamu gisee beeka sinitti maal gubaa teechisa diddamta faafama malee echa garitee echaati mana kontiraataa teecha dalagattaati ala kaa hin jira ka sukkaara jira baraada yaalla abbaa argasitti bichaadhaa deemamte xirooftitti ajooftitti. Yoo yaa argafuuni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtan jirra jirtu egaa Ramoo dhugaa dubbachuu fi egaa obboleettii keenya caaltuu wanta madaarratti maalidha jedhu sila ingidihi yeroo waa ta'een yaada nama qoodanuu kan suura nama maxxansanii haala tasgabbaa ta'een haasawuu akkasumas immoo gorsa waan qabu namaa dabarsuudha malee arrabaanii miti tarii mucayyoon kun jaallattee ta'uu danda'a. Egaa ijoolleen keenyas immoo yeroo baay'ee of eeggannoo hin godhani ingidihi warroota keessattuu ijoolleen dargaggoota akkana kana bira hojjetanii fuula itti kennuu dhiistanii osoo hojii keessanii irratti xiyyeeffatanii baay'ee gaariidha. Yaa ta'u malee immoo erga gootanii immoo dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaataa biyya ormaa keessatti gaafa sin rakkattan yookiin immoo sin dhukkubsattan fuudhanii alatti gadi sin baasanii sin gatu jechuudha. Ingidihi hangasitti immoo waaqa wajjiniin of eeggannoo gochuu yookiin immoo atattamaan wanta sodaarraan kan ka'edha amma beektanii isheen takka amma naannoo waggaa tokkooti erga dhuftee biyyaa haadha mucattii sana argitan tarii arguu dandeessu. Egaa akkanumatti dargaggootuma akkanaa bira hojjetaa osoo jirtu ingidihi dargaggoota osoo hin taane abbaa manaati inni abbaan manichaa sun maal godhee mucayyoo kana mana keessatti dararaa tura isheen immoo sodaa madaaba isheetirraan kan kaate hin dubbattu jechuudha. Garuu ishii dararaa ture bakka guyyaa tokko isheen manaa fagaannan baay'uma tokko bakka namtichi sun dararaa ture jechuudha. Ingidihi achi intalli sun ulfooftee garaatti baattee deessee bakka maal deessii ani isheen maatii manaa jechuudha. Ishitti yoo himte na ajjeesti jettee gara Itoophiyaatti galte jechuudha. Yeroo galtu kanatti daa'ima lakkuu deessee argamtee ingidihi ergasii rakkoo cimaatu irra ga'e jechuudha. Biyya ishiin garuu hojjechuudhaaf kaayyoo ishii galmaan ga'achuudhaaf yookiin immoo jireenya ishii kana fooyyeffachuudhaaf kan biyyaa baate. Yaa ta'u malee immoo haalli tarii duutis akkuma jirtu kan ingidihi carraadha hunduma keenya fuuyyuu kan waaqayyo jedhe malee hin ta'u. Egaa immoo isheen akkasumatti haadha daa'ima lamaan badhaafamtee ingidihi haa ta'u malee kaa ijoollee sun immoo maaliin guddatu isheen iyyuu rakkinarraa kan deemtee biyya keenya ni beektu. Osoo yeroo san yookiin baddee yookiin immoo ishittis himattee salphatanatti fakkaate gin nama akkanaa kana yoo argitan bakka dhugaa dubbachuuf waan akkanaa dararaa akkanaa kana yeroo argitanitti
qassettanii dirree jalaa baatanii badu yookiin immoo himachuudha malee dhokfattanii wanti bu'aa qabu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee egaa mucayyoon tunis immoo tarii akkasumatti dararamuu dandeessi. Egaa argitanii kun araboota ijoollee gurguddaan kana dubartiin immoo dubartiidha waan ta'eef harka dhiiraa keessaa hin baatu hin beektu. Kanaafiyyuu osoo namarratti murteessoo osoo hin ta'in namni sun akkamitti rakkatee kana ta'e tokko xigaabiidha jechuudha. Tokko immoo akkanatti ijoolleen akkanaa kun immoo rakkoo irratti kan kufan hedduutu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu oduu nama arrabsuu hin taane osoo gosh jechuu hin taane ijoolleen keenya waan akkanaa wargan beektanii gosh baga maaltu kana ta'e ishiidhan jedhanii too warri ishiirratti murteessan ni jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kun baay'eedha. Biyyoota Arabaa keessa bakka tokko lama osoo hin taane bakka baay'eetti kan akkanaa kun argamu jechuudha. Akkasuma akkuma beektan mucayyoota akka yoo beektan ta'e mana Habiibaa TikTokii ishee warreen ishee hordoftan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namichi kun nama guddaadha jette Beeruuti kan jiraattu mucattiin jechuudha. Namichi kun hanga waggaa kana hundaa manumatti na darara. Amma carraa argadheetanii sitti bilbiladhee tariisii argadhee jettee dhugaa dubbachuuf himimmaan qabachuu hin dadhabeen. Dhugaa dubbachuuf manatti kiniinatti kennaa akkatti na dararaa jira mana keessatti natti cufaa. Namichi kun haadha mana hin qabu jaarsa guddaa baay'ee guddaadha. Ani rakkoo cimaarran jira jettee iyyattee jechuudha mucayyoon tun. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan akkanaa kuni baay'ee intiniidha jechuudha. Kanaafiyyuu oduu namarratti murteessuu hin ta'in kan xigaabiidhaan akkana ta'uu fi kan rakkina keessatti waan akkanaa ta'uu hin jira jechuudha. Osoo isaa addaan baafatin namarratti murteessuun gaarii miti. Kanaafiyyuu amma obboleettiin keenya kuni dhugaa dubbachuuf osoo waan akkanaa kana barumsa akkasii ta'uu fi beektanii waan akkanaa kana wajjiniin qaldii dhiistanii hojii keessan irratti xiyyeeffattanii baay'ee gaariidha. Kan baataniif biyyaa kaayyoo keessan galmaan gahuudhaaf fi jireenya keessan injifachuudhaaf malee waan akkanaa kana sirumaayyuu osoo dhiistanii jechuu barbaadatanii ingidiih dubartoota waan akkanaa xiyyeeffataniif yeroo baay'ee barumsa hin ta'a jedheetan yaada hunda dubartoota hunda osoo hin taane tokko jechuun keessaanis jira miti. Amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko kaayyoo keenya galmaan gaanne jedhanii warreen ba'anii biyya ormaa keessatti bakka duruyyee ta'anii badanii akka barbaadanitti jiraatanii kan argatan nyaatanii kan argatan dhuganii jiraatan bakka ofirraa ba'anii kan deeman meeqa jiru. Mee isaan irraa maal hubattu isin? Dhugaa dubbachuuf nuyi amma fakkeenyaaf bakka tokko teenyee gaafa hojjennu tamasgan ijoollee amma fakkeenyaaf namoota ala hojjetan yoo ilaalle namoonni rakkinaan quufatti ba'an akkasumatti duriyyee ta'ee bada. Warreen immoo rakkina arganii dararaa hedduu keessa darbanii ba'an immoo akkasumatti cimanii hojjetanii kaayyoo isaanii galmaan gahuudhaaf tattaafatu jechuudha. Ijoolleen ala hojjetan hundi duriyyee miti. Dhugaa dubbachuuf kan guduunfatanii ni jiru. Kan baqa jireenya keenya injifanne jedhanii sirriitti baqa hojii isaaniitti gobazii ta'an ni jiru jechuudha. Ijoollee akkasii ijoolleen ala hojjetan duriyyeedha maalidha jedhu jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafiyyuu akkasittiin fudhatina maal jechuu barbaadetanii sarraatanyaas immoo ani akkasitti fudhadhaa isiniin jechuu barbaadetanii maaliif jennaan isheen kun amma wajjiniin kolfaa garaa of agarsiiste booda shumatti garagaree shuma rakkisaa san booda baqa booda shiinistee na gargaaraa jetti. Kanaaf barumsa akkasii ta'uu fi fuula ittiin kenninaa keessattuu arboota dhugaa dubbachuuf irraa fagaadhaa. Ijoolleen mana dargaggootaa warreen hojjetan keessattuuyyuu mana dargaggootaa jiran akka waan akkanaa kana akkuma argitan abadan isaan akka qallaalitti hin qabina. Dhugaa dubbachuuf kostoriitti jettanii hojii keessan qofa hojjetan tan homaa isin hin godhan. Kanaafuu wajjiniin afaan bantanii wajjiniin kolfitanii maal jettan isaan garaa isin argatu. Kanaan booda fuudhanii talatti sigatu. Kanaafiyyuu isaan booda akka haadha manaa taatuufiif yookiin immoo akka ati
abbaa manaan godhadha jettee tasumayyuu yaadin namoota Araboota jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu waan akkanaa kun barumsa isiniif yaa ta'u obboloota dhugaa dubbachuuf ani waan an argeef waan yeroo baay'ee argaa jiruuf jechuudha waan akkanaa kana. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoon godhanii bakka daandiin taan irratti kufuu bakka waan hin baasne amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko dhugaa dubbachuu fi kan sammuu qabaniin jiru beektanii alumarree ba'anii too kan sammuu qabaniin jiru tokkummoo baqas namoonni hiriyaa gaarii gaafa qabaatan hiriyaan gaarii sun nama guddisuu dandeessi bakka guddaa nama ga'uu dandeessi. Hiriyaa badduu gaafa qabatan immoo ishiin akkasumatti si balleessiti beektanii. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa nama barbaachisaa asirratti. Kaawubileettiin keenya caaltuun ni beektu. Ishiin jettee ishiin arrabaan osoo hin taane gorsaan wanta barumsa namaa ta'uuf ijoolleen baay'een hin arrabsu ni beektu. Tiktokii ishee warreen hordoftan jechuudha. In gorsuu gorsaaf osoo hin taane arrabaaf yeroo baay'ee waan ishee jibbaniif jechuudha. Sagalee irree hin taati garuu immoo baay'ee afaan arraba dheeratti nama arrabsiti safuu hin beektu dhugaa dubbachuuf. Kanaaf waan akkasii kana maal jechuu barbaadatanii nama akkanaa kanatti qabamu osoo hin taane akka gorsaatitti isheen dirree kan isiniif qoodu barbaadde gin amaluma nama tokkooti beektanii amaluma nama tokkooti akkasiidha. Kanaaf haasaa kiyya yoon gabaabsu እንግዲህ hordoftoota kiyya yoon dogongorarree dhiifama naa godha kuni gorsa kiyyaadha jechuudha. Kanaaf akka yaada kiyyaatti osoo waan akkanaatirraa bilisa taanee hojii keenyatti xiyyeeffannee gara biyya keenyaa gallee gaariidha. Asitti gana talaafanii maal jedhanii bakka badaa sin godha malee waan sin jabeessu miti jechuudha. Kanaaf galatooma ulfaadhaa turtii gaarii.